Rakkoolee shamarran keenya infekshinii yookiin hoksisaa qaama isaanii gaaffilee adda addaa kan gaafataa jiru rakkoolee sababa maalii irraa akka nu dhufuu fi akkasuma immoo gaaffii adda addaa kan itti ta'e. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu isiniin amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti kan isiniin jechuu qabu har'a waa'ee gaaffii keessanii dheeressee babal'isee isinii qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatitti viidiyoo kan koo daawwachuun akkasuma immoo tuyyuu dhaggeeffachuun na wajjin turtii gaarii godha. Namoonni maatii koo hin taane subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Akkasuma yaadaa fi akka gorsaa dhaamsanaaf qabdanis koomentiin naa barreessaa qeeqa qabdanillee isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu warroonni viidiyoo ilaaltan viidiyoo kee yeroo isin ga'u kiyya qofa osoo hin tahin namoota afaan oromootiin waan takka hanga takka jechuu waan xiqqishullee maan tahin nama kiyyaa hin fayyada jettanii irraa fayyadama jettanii dhageettanii laayikii godhaa fi bira dhaabbadha. Hamilee ta'a fi laayikiin keessa waan biraa osoo hin tahin sekandii muraasa isinitti fudhata akka jajjabaatee hamilee tahee jechuudha viidiyoon isaa faca'uuf qofa isa gargaara. Kanaafi har'a gaaffii adda addaa kan gaafatamuu fi obboleeyyan kee yookiin maatiin jaalalaa kabaja koomentilleen gaaffii kana irra deddeebi'anii na gaafatanii kanaaf bal'isee dubbachuuf itti yaade. Fakkeenya fi gadaamessaa yookiin ammoo tuyyuu hormaanni keeyyaa kan saalaan hoksisaa sababa maalii irraa kan tahe waan godhullee wallaalee jedhee namoonni hedduun gaaffii adda addaa na gaafataa jira. Eeyyanii isa kana heddullee anillee hanga takka jechuudha waan dhagahee waan dubbisee waan argee waan ufii kiyyaan irra gahee arge akkasuma hiriyoottan kiyya irra gahee arge baay'ee irrallee dubbadhee jira. Ammas inshaallahu ta'ala walumaan kan jirrudha. Jalqaba irratti sababoota adda addaa fakkeenyaaf gaaffiin gaafatamaa jiru keessaanis akkasuma koomentii jalattis namoonni tokko tokko ni argitan jedhee yaada. Irraa akka itti ta'e hin beekanii maaliif akka ta'e hin beekan kan jedhan kan miidhame rakkoo adda addaa kan qabu baay'ee kan itti dhagahamuu fi abdii kan muruudha. Kanaaf tokkoffaa irratti shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jirtanii namoonni tokko tokko waan addaa isiniin jechuu mala ilaalcha addaa isiniif qabaachuu mala isin kanarraa bilisa jedhee yaada. Akkasuma immoo bilisallee inshaallahu ta'ala kana maaliif jettee yoo jettan shamarran gaaffii keessan gaafatamee jira. Ani abbaa manallee hin qabu nam tokkollee hin beeku garuu ammoo tuyyuu qaamni saalaa kiyya yookiin ammoo gadaamessaan kiyya na hoksisaa haga luka biraatitti gad na hoksisaa jedhan kun alaarjiikidha. Sababooleen isaa baay'eedha. Sababni isaa tokkoffaa irratti keessattuu jechuudha ani ufii kiyyaa kanarra gahee sababa isallee doktora gaafadhee jedhee asiin dura qulqullina sirriitti eeggadha. Akkasuma immoo tuyyuu waan hedduudha jechuudha. Mana kiyya laalii mana kee horasii jetti Oromoon ka hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Jalqaba wanni isin beekuu qabdan bishaan biyya Arabaa kana kan fayyadamnu bishaan kuni tokkoffaa irratti maali jettanii yoo yaaddan kan yaaddan tahe bishaan boombaan isaanii mana gubbaa kan galuu fi akkasuma immoo tuyyuu roottoo yookiin ammoo tuyyuu kan itti kuusnee achiin irra nuuf raabsamu walumaan beeyna jechuudha. Kan laastikiitu jira akkasuma ammoo tuyyuu kan sibiilattu jira. Sammales jechuudha bishaan lagaa yaa'u osoo hin tahin isaan ammallee makiinan fidanii kan itti naqaniidha. Makiinan kunis sibiila jechuu meeshaan bishaan baadhatu kuni akkasuma ammoo tuyyuu meeshaan bishaan keessa taree dhufu kun tubboodhaan adda addaa sibiila boombaan jechuudha. Hanga manaatitti kan dabarsu haga bakka fayyadamnuutitti sanirraa kan hafe ammoo tuyyuu kan ittiin dhiqannu akkasuma immoo sinjaa adda addaa ittiin baanus tahee kan shaaworiin seennu sibiila keessaan kan gadi dhufuudha. Namoonni tokko tokko mee of duuba deebi'ee yoo kan isin yaadachiisu tahee bishaan ganama yoo hirriba kaatanii bantan yookiin bishaan dhaabatee bantan baay'ee booraa kan ta'ee fi akkasuma immoo hedduu xurii kan tahe kan yaa'uudha. Tokko tokko osoo ulattanii ilaaltanii hafuurallee ni qaba. Sababa kanaaf jecha inni kunuu gahaadha jechuudha. Qaama gadaamessaa jechuun yookiin kalboota qaama saalaa jechuun waan baay'ee gogaa baay'ee laafaa tahee fi akkasuma immoo tuyyuu adagaalee adda addaa yookiin rakkoo adda addaa hin dandeenyerraa inni isa tokko. Kanaafi kan isiniin jedhuu qabu maal dhiqannaa jechuun keessaa waan hin oolle kana jechuun kiyya akkas jechuu osoo hin tahin tokkoffaa irratti of eeggannoon isin godhuu qabdan bishaan kana yogguu bantan takkitti manqaama keessanii qajeelchuu osoo hin taane irraa hanga takka gajjiisitanii fayyadamuu qabdanii isiniin jedha. Irraa haajii guweeydanii fayyadamtanii. Inni lammaffaan ammoo tuyyuu yogguu bishaan fayyadamtan kana harka keessanillee dhiqachuu qabdanii. Inni sadaffaan ammoo tuyyuu mana fincaanii irratti
teettani kana akkuma ol seentaniin irra taa'uu qabdanii hanga barbaade qulqulluudha dhugaadha qulqullullee osoo tahee namni seenee yoo bawulii itti fayyadamee jedhe kan hafuura saniin qaamni jechuun gadaamessaan hedduu kan adda addaa walumaa galatti hin dandeenye fi wannuma xiqqishuu eeggatuudha. Manni fincaanii keessattuu biyya Arabaas tahee biyyoota gurguddatanii qilleensi keessa yaa'u qulqullina ni qaba. Hedduun qulqullaa keemikaala adda addaatiin tokkoffaa irratti keemikaalli sunuu rakkoo addaa qaba jechuudha qaama keenyaaf. Kanaaf kan akkasitti adda baasnee beeknee hanga takka irraa bannee keessattuu kan kurree qabu kurree irraa bannee bishaan itti naqnee dhaabbannee obsaan jechuudha. Namoota yeroo tokko fincaan jarjarsantu jira. Namoota kanallee jechuudha qorichoonni adda addaa siin jira. Akkasuma ammoo tuyyuu yeroo hunda yoo isaaf danda'amee jedhee mana fincaanii isaa afaan kan cufaa qabu yoo ta'e afaan banee dhiisu. Akkasuma ammoo tuyyuu yeroo namni mana fincaanii seenee bahe ofii jala deemee eegee bishaan itti naqu namni sinjaa qofa bahee kan ittiin naqnee baay'eetu jira isiniin jechuu barbaada. Kanas achitti naa qabadha. Inni sadaffaan ammoo tuyyuu qaama keessan yogguu dhiqattan saamunaan qaamaa tasuma dogongortanii akka qaama keessan isin hin tuqne. Qaama yoo jedhu gadaamessa yookiin ammoo kallattii qaama saalaa akka isin hin tuqne sirriitti ofirraa eeguu qabdanillee kana ogeeyyiin hedduun gorsanii akkasuma ammoo tuyyuu nu barsiisanii lafa nuuf kaa'anii jiranii. Itti aansuun ammoo shaampoon rifeensaa jechuudha. Shaampoon rifeensallee dogongora. Inni sirriitti namni keenya addaan baafatee hanga ammaatitti hin hubannee fi akkasuma ammoo tuyyuu baay'ee isaanii hin dhufne yookiin hin yaadanne yogguu qulqullina qulqulleeffatan yookiin ammoo tuyyuu rifeensa adda addaa ofirraa qulqulleessan saamunaa kan itti dibanii fi akkasuma ammoo saamunaa qaamaan dhiqataniin hoomacheessanii kan qulqulleeffatanii waan kana sirriitti yeroo hunda ni dubbadha jedhee garuu ammoo namni keenya nama arrabsuu akkasuma ammoo tuyyuu wantoota kana jechuun waan hedduutu jira. Garuu shamarran keenya baay'ee kan miidhamaa jiranii fi gaafilee adda addaa kan gaafatanii kanaaf saamunaa osoo itti dibuu akkasuma ammoo tuyyuu saamunaa malee rifeensi yookiin ammoo tuyyuu hin qulqullaa'u kan jettanii shakkitanii fi ni qulqullaa'a bishaan qofa kan barbaadu fi akkasuma ammoo tuyyuu mana keenya keessatti saamunaadhaan qaama keenya yookiin ammoo tuyyuu gadaamessaa keenyaan dhiqachuu qabnu hedduu hojjadhee jirallee hedduu barsiisee jirallee ammallee barsiisuuf ta'a. Kana jechuun kan baay'ee bu'aa nuuf qabuu fi ammoo kan isa qofaaf qophaa'etu jira. Saamunaa urgaa osoo hin tahin saamunaawwan uumamaa akka fakkeenyaa fi hammataa sooqiddaa sammades jechuudha wantoota adda addaatu jira. Xooshinee akkasuma waan baay'eedha kan mukni qayyallee asuu jira. Urgeeftuun garaagaraa kan silaa isaaf qofa fayyadamuu qabnu baay'eetu jira. Naaf kolchaa isiniin jedha. Asirratti infekshiinis ittisuus tahee akkasuma immoo bu'aalee hedduu kan nu qabudha. Wantoonni yeroo hedduu irratti dubbadhu fakkeenyaa fi waan gammachuu gaa'ilaa keessatti yoo kan jedhu tahe inni sun gammachuu gaa'ilaa qofa abbaa manaan qabu jettee dhiisuu qofa osoo hin tahin infekshinii yookiin hooksisa wantoota akkanaas irraa ittisuu danda'a. Itti aansinee jechuun wanni irraa qusachuu qabnu uffata keenya jalaa yogguu uffannee jenne guyyaa oolanii halkan itti rafuu irraa waa qusannu akkasuma immoo nuuf danda'ama tahee taananiin uffata bal'aa osoo uffachuu yaalii goonee yeroo keessattuu mana keenya keessa teennu uffata bal'aa haa uffannu isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyyaallee akkasuma immoo tuyyuu ogeeyyiin hedduu waan kana gadi fageenyaan barsiisanii dubbatanii illee jiranii. Uffata bal'aa yoo jedhu fakkeenyaa fi shamarran tokko yeroo xuriin laguu isinitti dhufu kan fayyadamtan akkasumatti yeroo hundaayyuu kan fayyadamtanidha. Kan of eeggumsa gochuu qabdanii. Itti aansinee jechuudha keessattuu warroonni amantii islaamaa hin qabne obboleeyyan keenya kan amantii biraa qabanii yeroo hunda mana fincaanii yogguu seentan akka islaamni jechuudha adada mana fincaanii seenuun kan dhiqatudha. Haala kanaan jechuudha akkasuma immoo fayyadamuu qabdanii adada mana fincaanii seentanii qulqulleeffachuu qabdanii. Itti aansitanii jechuudha yeroo marsaan laguu isinitti dhufullee adada mana fincaanii seentanii qulqulleeffachuu qabdanii. Islaamni alhamdulillahi summa alhamdulillahi yoo keessa qaqqabne baay'ee nama gammachiisa. Adada mana fincaanii seenaniin osoo hin dhiqatiin bahuun haraama jechuun ni danda'ama. Haraamaa isiniin jedha jechuun waan salaannuuf xahaara hin tahu jechuudha. Bishaaniin dhiqannee qaama keenya sirrii qulqulleeffanna. Kanaaf yaa rabbi laka alhamdu shukran isiniin jedhe. Asumaan obboleeyyan kiyya amantii biraa qabdanis haala kanaan fayyadama. An amantii fi kutaan osoo wal qooduu hin ta'in waa'ee fayyaa irratti Oromoo kiyya guutu Oromoo qofa osoo hin ta'in namni waan kana dhageettan itti fayyadama afaan kana dhageettan saba kamis yoo taatanii jettani maali jenna an dubartiidha. Dubartii kamuu waan nama tahee uumameef jecha rakkoo ani rakkadhee argee rakkoo isin keessa jirtu akkana jalaa rakkattu waan hin barbaannee fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya furmaanni isallee ni jira badullee ni danda'a. Namoonni tokko akka waan hin banneetitti kan shakkanii fi kan sodaatantu jira. Immoo maatiin
kiyya hedduun jechuudha waa'ee hoksisaa infekshinii kana warroonni qoricha akka jalqabarraa viidiyoo hordofanii fayyadaman kan har'a fayyanii anas baay'ee na galateeffataadhani galatoomaa isiniin jedhanillee asumaanii sababni wantoonni isaan ittiin fayyan tokkoffaa irratti ham'ata haluma jechuudha yeroo hedduu barsiisen viidiyoo kiyya jala hin jira bishaanitti naynee yoo barbaanne saafan naynee keessa taa'u akkasuma immoo aayilaandiin naynee yeroo rafnuu dhiqannee jechuudha booda galgala san insinjaa ittiin bahuuni inni kun bu'aalee hedduu kan nu qabuu fi infekshinii illee kan nurraa kutu akkasuma immoo tuyyuu baakteeriyaa fi fangasiin adda addaa akka qaama keenya irratti waliin horre kan nu gargaarudha san qofa osoo hin tahin infekshinii hedduu nurraa kan ittisu akkasuma sooqiddaa akkasuma aarfata adda addaatii fi wantoota hedduu jechuudha kan barsiisee jedhe namoonni gaafii adda addaa na gaafattan qullubbiillee barsiisee jira akkaataa qullubbii itti fayyadamnus viidiyoo kiyya jalatti ni argattanii qullubbii jirtuu isii fuunee ofitti dibuu yookiin ammoo tuyyuu cafaccafnee ofitti dibuu osoo hin tahin ibidda irratti hoddinee kaanee booda sanii cafaccafnee erga isiin gubaan isii keessaa badee jedhee kan galgala fayyadamnuudha kanallee sirrii gadi fageenyaan viidiyoo kiyya barsiisee jira namoonni gaafii waa'ee infekshinii yookiin hoksisaa gadaamessaa yookiin qaama saalaa irra na gaafattan karaalee kanaan deebii isiniif taha jedhee yaada viidiyoo jalatti ni argattanii waan kana qofaa gara viidiyoo 10 oliyoon hojjetanii hin hojjannee isiniin jedha anis ammootu xumura viidiyoo kiyyaa irratti viidiyoodhaan sanniin kan isiniif kaahudha isin ammoo seentanii ilaaluudhaan itti fayyadama itti aansuun kan isiniin jechuu qabu obboleeyyan kiyya guutuu keessan kan isiniif dhaama abbaa manas qabaatte abbaa manaa dhabaatte qulqullinni mataa keetiif abbaa manaa keetiif osoo hin tahin si mataa keetiif si barbaachisa gadaamessaa kee qulqulleeffachuun yookiin ammoo tuyyuu akkasuma fakkeenya fi infekshiniin adda addaa rakkoolee guddaa hamma isinirraan gahuu danda'a akka fakkeenyatti infekshinii jechuun suutaan dhufee adeemsa keessa madaatti jijjiirama hoksisaan suuta hoksamu ijoolleen keenya hedduun ni beekan jedhee yaada shamarran keenya hedduun garuu ammoo alhamdulillah kan fayyanillee ni jirani booda deemee madaatti jijjiirama madaan sun ammoo tuyyuu deemee gara kaansariitiitti si jijjiirama dhukkubni qaama saalatiin namatti dhufee saala nama fixachiisaa jette Oromoo gadi fageenya waan kana hedduu hanga jechuun akkamitti isin himuu danda'a baay'ee jechuudha akka nama wallaalaa tokkotti waalleen beeku baay'ee irraa dubbadhee akka hedduu jechuudha akka dhimma kiyyaatti wallahi waan na dhukkubeef jechuu dhimma kiyyaa dhimmi shamarranii baay'ee irraa dubbadhee jira kanaaf hundi keessanuyyuu viidiyoo hanga xumuraatitti ilaaluun akkasuma waliif sheer gochuun wali waanyina walitti hima maaliif jennaaniin ati obboleettiin teete akka fayyaa yoo argatte fayyaa atis argachuu qabda isiniin jedha wanni na dhukkubee narra gahee jedha amma fakkeenyaaf kiniiniin adda addaa ni jira infekshinii kaballeessu akkasuma immoo shaampoon dhiqannaan adda addaa ni jira jechuudha kan faarmaasii irraa oolfannu kanaaf innis bu'aa takkan qabu qaama keenya yeroo saniif hoksisallee infekshinillee ni balleessa kana dhibbarraa dhibbatti anis itti amana argee jirallee garuu qaama keenya yookiin ammoo akka dhangala'oon hamaan nurraa jiguu gara biraa nu jijjiira hormoonii keenya jijjiira yookiin ammoo akka qaamni keenya foolii qabaatu nu godha fakkeenya mee isinii haa kaa'u waan tokko furshaa ilkaanii yookiin saamunaa ilkaanii yeroo duraan hin fayyadamne san suwaa kamkaa qofa fayyadamne yeroo biyya keenya jirru afaan keenya waan takkallee hin dhahu garuu erga biyyaa baanee biyya ormaa dhufnee saamunaa fi furshaa ilkaanii fayyadamuu jalqabnee galgala dhiqannee rignee haga barbaanne fagaffagnee dhiqnee ganama yookaanu takkaa nama waggaa 100 hin dhiqatin yookiin ammoo waggaa 100 waan hin jiraatiniif umrii keenya kana guutuu hin dhiqatin akkas namatti fakkaata kanaaf hundi keessanuyyuu waan kana fakkeenya osoo mataa keessanii ogeessa ofiif ta'uu dandeettanii mataa keessanii doktora ofii ta'uu dandeettanii yeroo har'aa kana jechuudha alhamdulillah nama hunda rabbiin manatti barsiisee jira nama hundatu barataadha nama hundatu rabbiin nama hundaayyuu walqixa kenne jechuu barbaade kana jechuun sooshaal adda addaatu jira wantoota adda addaa dubbisuu irraa barachuu irraa hubachuu dandeenya akkasuma immoo ofirra tarree nama barsiisuu dandeenya jechuu fi qofa baratu osoo hin tahin namas barsiisuu dandeenya isiniin jechuu barbaade kanaafi hundi keessanuyyuu warroonni gaafii adda addaa na gaafattan isiniin boona isin jaalladha isin kabajallee namoonni immoo argee gaafii keessan isiniin deebisne asumaan naaf kolchaa isiniin jedha maaliif jennaaniin yeroo hedduu dhugaa rabbii jechuudha keessattuu warri tiktookin na hordoftan ani dhugaa rabbii tiktokii viidiyoo fakkeenyaaf har'a viidiyoo tokko gadhis borjidduu wala gadin dhiisuun dagadha jechuudha sababni isaa tiktokii hin seenuu dhimma dhuunfattu jira namni waan hedduudha jireenya dhuunfaa kana waan hedduu hojjeta
hojjeta YouTube kanarratti qofa kan xiyyeeffadhe YouTube irratti video hojjedhuu fi akkasuma mootuyyuu YouTube irratti hojjechuu kaayyoo kiyyatu kana waan ta'eef YouTube qofaan irra caalaa osoo na hordoftanii isinillee isin fayyada akkasuma immoo anillee na fayyada isiniin jedha warroonni TikTokin gaafii adda addaa na gaafattan yoo asiin na dhageettan ta'een of kolchaa isiniin jedha sababni isaa TikTokii hin seenuu comment illee hin laalu yeroo takka qofa yeroo video gadhiisu maxxansu san yeroo sanitti video jalatti comment yoo arge comment majalaan deebisee YouTube irra laalaa jedhaani namoonni tokko ammoo ilaalcha gabaabaa waan qabanii fi maatii guddifachuu fi saniif maatii subscribe godhina dhugaa rabbi jechuun namni na fayyada jettan qofti subscribe godha namni irraa fayyadamtanii dhugaa rabbi video jaalattan maatii hiriyoota keessanii share godha share anaaf qofa osoo hin tahini akka obboleeyyan keessan irraa fayyadamanii fi akkasuma mootuyyuu wantoota adda addaa isaan mudatan irraa ofitti san isiniin jedha kanaaf asittiin of kolchaa dhiifama haasaa isinitti baay'ise namoonni tokko haasaa kan hin jaalanne yookiin hin feenetu jira hanguma barbaadan qofa irraa caqafattanii waan isin fayyadu qofa keessaa dhageeffattanii viidiyoodhaan jala deemtanii viidiyoo jala ol harkisuudhaan waan silaa barbaadan fakkeenyaaf chaanaalii Razaan Oro waa'ee rifeensaa fayyaa infekshinii waan akkana irratti malee waan biraa waan sirriitti makatu waan hin qabneef yoo guyyaa takka waan bohaarsa uumama keessa isinii buuse malee hin qabu jala isaa deema irraa fayyadama hundi keessanuyyuu waliif share godha waa'ee qorichaa ammootuyyuu hedduu barsiisee jira akkamitti akka fayyadamtan namoonni viidiyoo hanga xumuraa ilaaltan mee akka fakkeenyatti isinii hima sooqidda kan fayyadamuu qabdanii hammata sooqidda yoo jedhu sooqidda biyya keenyaa kunoo kan amma suuraa asitti argitan kana jechuudha eessatti argadha warri jettan mana qorsa aadaa yookiin ammoo warri biyya arabaa keessatti gaafii kana gaafattan attaarratti argattanii immoo daddaffiin kamana arabaa keessatti argachuu qabdanii isin almurraa jedhama hammata jechuudha almurraa yoo argattan akkasuma ammootuyyuu ammas ammoo xoosineen yoo jiraate xoosineen maal jedhamte rabbiin warri jettan zaataraana jedhamti zaataraana jettanii zaataraana kana bishaan oo'aa itti naqxanii jechuudha hedduu barsiisee jira xoosin illee akkamitti akka fayyadamtan yookiin zaataraana kana illee akkamitti akka fayyadamtan barsiisee jira hammata illee akkamitti akka fayyadamtan yookiin murraa akkamitti akka fayyadamtan barsiisee jira sooqidda illee akkamitti akka fayyadamtan barsiisee jira kana qofa osoo hin tahini waan hedduudha kan barsiisee qullubbiin ammoo infekshinii isinirraa kutuuf hedduu isin gargaarti akkamitti akka fayyadamtan ibidda irratti immistanii booda sanii qonciftanii booda sanii cafacaftanii barbaadan sooqiddatti maytanii daqiiqaa 10 jechuudha qaama keessaniin jechuun itti dibdanii daqiiqaa 10 booda hammataa fi sooqiddaanii ofirraa dhiitan galgala sanirraa inshallah ta'ala hooksisaa yookiin infekshiniin tokkollee isinitti kan hin deebineefi ammoo duka harabaafattanii bultaniidha kana qofaa miti shamarran keenya warri dhugaa rabbii jechuudha aadaa safuu beeku akkasuma immoo mukkeenii fi wantoota fayyadamaan jedhe kanniin irraa bu'aa isaa maatii isaanii irraa beekan warri qilleensi qaama saalaa isaanii seenanii sagalee adda addaa kennan guutuun fayyadamanii kan irraa citeetu jira kana yoo soba tahee jala koomantii jalatti isiniif barreessuu danda'anii namoonni tokko koomantii naan barreessu jedhanii tokko ammoo ni saalfadhee jedhanii wantoota akkanaati malee silaa osoo isinii barreessanii isiniifillee hamilee taha akkasuma immoo namaafis isinis hamilee taatanii haasaa isinii dheeressuu kiyyaaf na of kolchaa isiniin jedha silaa jechuudha viidiyoon dhugaa rabbii yaada nama fixachiisu gaafilee isin na gaafattan osoo hin deebisa jedhee na hifattanii sababa kanaaf jecha yeroo hedduu viidiyoo dheeressuun natti hin tolu ammootuyyuu maatii kiyyallee mufachiisuu hin barbaanne namoonni natti mufattanii keessattuu jechuudha natti aartan dhiifama na of kolchaa isiniin jedha afooyinaa illaahi hundi keessanuyyuu horaa bulaa fayyaan faayaa viidiyoo ilaaluun irraa fayyadama